si'a sadii amantiidhaan waa yaada waan keessa jirtan yaada tokko lama sadi xumurameera jira si'a sadi gara sagalee waaqayyootti walii wajjin deemnee ilaalla. Luqaas boqonnaa 20 inni ilaaltan isini Yesuus du'aa ka'uusaa duwwaa argitu gin wanta adaganyaa tokkotu boolla du'aa keessatti hafe. Innis maal annaa jettan hoyyaa kafanaa. Namni waa'ee hoyyaa sanaa lallabu hin jiru. Har'a waa'ee hoyyaa sanaan xinnoo dubbadha. Phexros gaafa dhaqu hoyyaa kafanichaa bicha arge. Ayyaachuu Kiristoos ተነስቷል የተገነዘ ልብስ ብቻ አየው ጴጥሮስ ኢየሱስን አላየው። hoyyaan kafanichaa eessa keessatti hafe boolla keessatti hafe. hoyyaan kafanichaa ka warra isa awwaalaniiti. Yesuus Kiristoos hoyyaa tokkittii qaba isa ixaadhaan fudhatan. የክርስቶስ ልብስ እኮ ቀብር ውስጥ አልገባም። ከወረ ኢቲን አዋሌቱ አች keessatti tambise. Yesuus maaliif hoyyicha fuudhee linna jettan ልብሱ ላይ ኃጢአት አለ ልብሱ ላይ ገዳ አለ ልብሱ ቤት ነርከብረት አላታ ኢንቲን ሲአዋላን አችተበ አትከሳ ካቴት ደጋዋላ ከረ ኢየሱስ ካሴራ እስኪ ሜሲያ ሰዲ ጥሙራሜራ ጀራ ለማታ ቢደና ብደ ቦይቻን ታቱ ጥሙራሜራ ጀራ ለማታ አረቢና ማስና ረብሱ ጥሙራሜራ ጀራ ለማታ ካንሰሪን ቀበምቴ ረከቱ sagalee waaqayyootu waa tokko nu ajaja. Gaafa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e isaan gidduutti argamee nagaan isaaniif isiniif ta'u jennaan jarri maa jedhan ekeraadhaa jedhan. Du'aa ka'uu dhaga'aniiru ekeraadhaa jedhan. Biyya Itoophiyaa keessatti biddeen nyaattee furdattee nanti biitanyaadhaati. Biddeen warqee miti bara. Huqqattee kassartee nan bashtanyaadhaati. Lachuusaa maqaa qabda. Sooromnaan qoricha qabnaa furdannaan tibiitanyaadha qal'annaan bashtanyaadha hunda isaa maqaa qabna ergaan si qaba sunis kan siin jedhe sunis kan siin jedhe sunis kan siin jedhe asii dhufee ficcame ameen jedha yaa kaati waan sirakkisu hundumtu irraa kaasee xumurameera sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla nama cina kee jirutti waa naa'imi sii raawwatame moo si jalaa ture Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 jarreen lamaan kana utuu dubbataa jiranii Yesuus ofii isaatiin isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe ameen. Raawwatamuu isaa maaliin beerra nagaatu ta'e waan siif raawwatame nagaa siif ta'a nagaan naaf xumurama jedha ayyaati. Yesuus Kiristoos nagaadhaan hin qabamne jeeqamaa arrabsaa itti tufaa kabala. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos yeroo sana cannaqamaa reebamaa duuka arrafamaa ilaaka amlaakii keessan ilaaka waaqa keessan tumeeree jecha hundi ishee warri awwaaltes warri fannifamtes kassarte duuka buutuu Yesuus gidduu dafa dhaheetu nagaan isiniif haa ta'u. Mul'atanima ko mul'ata fudhannaan gaariidha nagaadhaan sii xumurama. ማንም ሰው ብር አለ ስልጣን አለ ሁሉም ነገር ካለ ሰላም ከሌለ ዳአ ነው። የሰው ልጅ የመጀመሪያ በረከት ሰላም ነው። ኢየሱስ ማልጀ ነጋን ሲኒፍ ሃተው ጀ ጀናን ማልጀን ያጀር ኢሳን ገሩ ኤከራዋን አርገን ኢትፈካቴ ናአኒ ሶዳታን ኤከራዳ ዋንታ ካንጅሬታ አረ ዋንታ ኮምቤካ ነመጨነ ከጆር ካና ቀቢ ሙለተትናኝ አብዲ ኩተቲኔዲ ኢንሱን ጥሙራሜራዲ nama fudhate vergaan itti naame abdii kutaatiin jedhi inni si yaaddeessu xumurameera. Jireenyi Kiristoos keessa jira jireenyi Kiristoos keessa jiru moo qormaata qaba. Ollaa keetii caatii qaamee jiini uskii isaa albaasee fayyaadha ati garuu fannoo jala bultee dhukkubsataa bulta. Macaafni qulqulluun akkas jedha waan qatta hundumaa isiniif nan kennadha mitiire ati rakkina jettee waciin gatiittis dhuma. Atrakina jettee wacin coggarra simada waajalaan ooshuuf jedhe yeroo hundumaa rakkina labsina sagalee waaqayyoo sirreessaa fudhadhaa iddoo kanarratti jarri kun maa jedhani ekeraadha jedhan ekeraadha maaliif jedhan beektu takkaa biyya lafaa irratti namni du'ee ka'ee miilaan deemee numne kanatu gaaffii isaanitti ta'e takkaa ittiin qaba jettee kanatti yaanne mul'atanii maa jira takkaa nan ola jettee kanatti yaanne har'a Yesuus oosheera. Inni immoo maaliif yaadaan rakkattan? Mamiinis maaliif garaa keessan keessaa ka'a?
harka koo fi miilla koo ilaalaa. Harka koo miilla koo ilaalaa. Ana mataa kooti oo. Ana mataa kooti oo. Qaqqabaana ilaalaa. Nama si bukkee jiruun hin shakkin Yesuusidha jedhi. Itti himi maaloo hin shakkina nuyi. Mana qorichaa dhannee nan fayyaa namannu waldaa dhannee nan fayyaa namanu iskilii mokkir. Maaliif shakkiin mataa keessan keessa sin guutaa? Inni ana mee ilaalaa harka fannifame mee ilaalaa miilla koo mee ilaalaa cinaacha koo anumaam isa kam isa dheengadda addabaabayitti warra gaara qaraanioo irratti fannifame san akka dhufe anaam inni madaa kee cufu anaam inni balbala cufame banu anaam inni du'ee du'a si oolche jedha Yesuus. Har'a kaasee nagaan sii ta'eera. አይዛችሁ አላለም ኢየሱስ። ከዛሬ በኋላ ለእናንተ ምን ይሁን? ሰላም። Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabduu jedheen kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif. Seeraa tokko jechuun ishee aduu murtu tokkitti muraa tokko. Inni fudhatee isaan fuula duratti nyaate. Kana booddees Yesuus yommuun isinii wajjin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuuf akka jiru kanan isinitti himee kana isaaniin jedhe. Durgaafan isinitti himaa ture waa'ee macaafa Musee waan irra ta'u kana akka inni raawwatamu isinitti himeera. Inka ani sirran si deebi'a macaafichi kan dubbate waa'ee kee xumurameera. መጽሐፍ እኮ ፈውስ ነው። መጽሐፍ እኮ ሞገሳችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ቅባታችን ነው። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ አያምኑም። ኢትዮጵያ ውስጥ ትንቢቱ በጣም ክብደት አለ። ትንቢተኛዎች በጣም ክብደት አለ። ነገ ይሞታል አትሳት። የማይሞት የማይለወጥ ከሰማይ የወረደ ፖላራ ሐሳክላዲያስ ቃሉን ላከ ፈወሳችሁ ከመከራ ሁሉ አዳናችሁ ሰገሌሳ ኤርጌሳን ፈይሴ ጥሙራሜራ ፎኒሳኒ ወጅኛቲ አከሳኒ ሸክኔ ቢላላ ፎሙራ ቶኮ ቁርጡሚ ራና ሙራ አፋነካ ከናንዱራ ስኒት ሜራ ማልጎና ኡፍ ማጀነ መሌ አሲ ፋርፈና ፋርፈን ያማንጉባ አንገራዲ ነኮ ጀዴ ደፍቄ ገደ በነም ጮጋራን ቶኮ ነጉብዲየ ካንኮ በረናም ቤከሙ ኪሳራን ኮ ነፎይዳ ጉያራ ካሴ ዋንቶኒ ሲረከዘን ኩንዱምቱ ዱአ ከውዳ ሙአማኔሩ ኢንካ ኤርጋሲ ገባ ኢንሲ ያደሱ ሲኛቱ ማልቱ ጥሙራሚ ቤቱ ጀራን ራኪና namni gaafadu gaayilli saandua sirimo sirrimit maqaan saandua siltaanni saandua hojiin saandua gaafadu akka namni kana hundu bafurate Kristos kamo sinasa prohotana jaklara badia ፎይነርካ አሜን ጀራ ያካት የተቀበረ ሁሉ እንትና ከሞ ተነስተዋል ጉያራ ካሴ እኒ ቦለዱ አትሲ መረ ሞቲን ሰይጣና ዱኤራ inni mana ke marre ni lubu ke marre ni jireenya ke marre fuinarka mootiin du'aa sun du'eera